يويا الشما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جتنا بريتي إذا كيسني بقى جرات تاني سنين جدا لكن ربي برلو بدون بكون جتنا جتنا لكم جتنا هندا كنا لك بدون أنت تي أكمل سن لكن بدأ بقى جرات تاني سنين جدا طريقة بريتي إن شاء الله أكمل فيديو جل كبار رات سنين دوب بتشوف أفيالتي قويوت الدو سجنتا توه سنين في كباتين سنين را توريتين جرا فيديو سن daawwattanii achirratti dhiifama naa gootan jedheeti yaada inshaallah. Amma immoo gatalatti ansitee wanni takka wanti nan qabadhee isinii dhufe takka maal inni hojii bareedduu nama ammatti birrii harkarraa qabuuf jechuudha. Nama yeroo ammaa tanatti birrii harkarraa qabuuf birrii harkarraa qabdan sanii maal hojjechuu akka dandeettan agarsiiftu wayiiti. Hojiin kuni hojii ogummaa addaa yookaan ogeessa yookaan nama leenjii garagaraa qabu maal waan barbaachisu wayiitu hin qabu. Hojii amma isinii kaa'u kuni waqtaawii yookaan wayitaawaadha. Wayitaawaa jechuun waan amma maallaqa itti dhangalaastanii ji'a lama yookaan ji'a sadi booda birrii biraarraa argattanii jechuudha. Bu'aa gaarii irraa argachuu dandeessanii fakkeenyaaf bardeen gaddaa ofii kootii hojii sana alhamdulillah yaaleen jira. Nin seenee garuu inni seenes maayinni waan xiqqishuu yaalee guddisee yaaluu osoo hin qabu carraa bal'aas argadheen ture. Carraa argadhee itti fayyadamuu hin dandeenye waan xiqqoo qofa yaalee garuu waan san irratti bu'aa bareedduu irraa argadhe garuu osoo baay'ina waan san hojjedhee jiraadhe waan jedhu kana booda sanii ofitti gaabbe jechuudha. Alaa kulli haal hojiin kun guutuu Itoophiyaatti irratti ijoolleen biyya ormaa jirtan I think afaan ኦሮሞ ቆፈ ከናስ ተንሶንታን አማርኛ ማውራት የምትችሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ምናልባት በዛሬዋ ቪዲዮ ብቅ ያልኩበት ፕሮግራም ወይ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ርዕስ ወቅታዊ ስራ ምናልባት እዚህ ሀገር ቤት ላይ በሀገር ቤት ማለት በእናት በአባታችሁ ወንድሞቻችሁ አካባቢ ላይ ብር አስቀምጣችሁ ከሆነ በብራችሁ በዚህ ጊዜ ተገዝቶ ከሁለት ወር በኋላ ወይ ደግሞ ከሶስት ወር በኋላ አሪፍ ትርፍ ሊያስገኝላችሁ የሚችል የቢዝነስ አይዲያ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ይሄ የቢዝነስ አይዲያ ምናልባት በሳይንቲፊክ በሳይንስ ማለት ጀስት በጠቅላላ ምሁራኖች ተዋቅሮ ተጠንቶ ምናምን የወጣለት ሂሳብ ባይኖርም አይ ቲንክ ውጤታማ ያረጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎችም ውጤታማ የሆኑበት ከራሴም ተሞክሮ እኔ ባለፈው አመት በዚህ ሰዓት በትንሹ ሞክሬው በቃ ያላሰብኩትን ትርፍ አግኝቼበታለሁ። ሆኖም ግን ተጸጸትኩኝ፣ ምክንያቱም እጄ ላይ ብር ነበረ። ያን ነገር በብዛት ባለመግዛቴና ባለማስቀመጤ እየፈራው ነበር በትንሹ ብቻ የገዛሁት። ያ ነገር ያኔ በብዛት ገዝቼ ቢሆን ኖሮ ብዙ ጥቅም ላገኝ ይችል ነበር የሚል ነገር ነው የጸጸተኝና ኦብለየንት የማለች ወዳን ፈዴ ታይቲ ነሞ ነፋና ማሪፋት እንደገፈተን ሲው ጅራት ሄደትን ናንዶ ለኦሮሚያ ኬስ ጅራችን ነው ነፋና ኦሮሞ እንደነኝ ሄዱ ጅራችን ይማላ አከስ ስልጥኛ ጉራግኛ ሄዲቻ ማሊ ከነሞ እንደንደኙ አፍድራፊ ማሻአላህ ተቆፖፍና ማሊ ጀናን ኦሮሞ ማተኛ እስላሙ ማተኛን ወልቀበቴ ጋር ነው አፋን እንደንደኙ ከሚኑ እቶ እንደማቴ አፋን ዱጃ ከና ጉቱ በይኔ ነሞተ ብራቲ ሰቦተ ከምራት ፊሌ ኦሶ ጌኒ ኦሶ ኑራ ዋበራተኒ ኦሶ ነሞተ ብራቱ በርሲፍኔ ወንቴ ዱዳንጌ ሱንጆ ኩኒ ጉዲና መለ ጥቄና ሚቲ ከበጀ መለ ሰልጥና ሚቲ ዋንቴ ብጀቹ ኮቲ afaan hundaanuu soonam keessummeesse waan jedhuun barbaada ala kulliyan hojiin kuni yeroo waliin kan deemudha. Hojii yeroo waliin deemu kana irratti maal barbaachisa? Hojii yeroo waliin deemu kana irratti maal inni kan ogummaa fi ogeessa addaa hin barbaachifnedha jechuudha. Hojiin kunis ni galee waan kana irratti xiyyeeffattanii inshaallah yeroo gabaabaa keessatti waan gaarii irraa akka argattaniif haala isin mijeessuu barbaadetanii jechuudha inshaallah. Maal inni yoonaan jettan hojiin kuni hojii baatii sadii yookaan yoo attam guddatee jedhe baatii afur booda bu'aa guddaa fiduu danda'udha. Ulaagaan isaaf barbaachisu immoo tokko qarshii gahaa qabaachuudha. Qarshii gahaa jechuun immoo yoo xiqqaate mana miiliyoonaa otoo hin taane miiliyoona tokko kan sana ol ta'u osoo hin taane yoo xiqqaate minimum birriidhuma hanga barbaadanii 50 malleen 60 malleen 100 numa godhama garuu waan akka 50 kanaan wanni sun bitamee ji'a lama booda yookaan ji'a sadi booda tirfii
kuma diidama yookaan kuma soddoma jalaa argatuuf minimum kuma diidama takka jalaa argatuuf jedhamee birriin sun yoo nama jalaa qabame yeroo tokko immoo birriin isin qabdan birriin kuma 50 san yookaan 60 san taate isin saniinuu dhugaadhaa ammatti waan kana gatiidha kasaan ammoo yoo bidannee ji'a lama booda birrii kuma diidama fiddi jedhanii osoo waan san amma bitanii yoo birriin biraa duubaan hin jiraatin yeroo tokko maaltu nama mudataa rakkoon garaagaraa maatiin nama jalaa dhukkubsachuu jira waa rakkachuutu jira carraan guddaan bareedee wayii dhufuutu mala gaaf sanitti immoo tasa birrii biraa waan lafa hin qabneef jecha waan kana gurguruun dirqabataa waan kana gurgurtan immoo tariidiriin yeroodhaaf isin harkaa rakkasuu danda'a wanni sun gaafa rakkas immoo yookaan haga barbaadan tirfii argachuu dhabuu dandeetta waan ta'eef maallaqa gahaa osoo qabaattanii irra caala rikoomandi isin gorsa jechuu kooti. Inna hojiin kun qarshii minimum qarshii 500 yoo bittan rabbi isiniif laaffisee 500 namni qabu 300 namni qabu 300 qabaa waan hagam ga'u naa bituu danda'a 500 qabaa waan hagam ga'u naa bituu danda'a 200 qabaa waan hagam ga'u naa bituu danda'a booda immoo meeqa irraa argadhaa gatiin isaa meeqa warri jettanii na gaafachuu barbaadan immoo eegan sagantaa tan isinii xumure boodatti karaa lakkoofsa waatsaappii keenyatiin duwwaa 9132182 duwwaa 6 akkasumas karaa lakkoofsa teelegiraamiitiin duwwaa 911362384 karaa kanneen lamaaniin na argachuu ni dandeessu. Odeeffannoo gahaa waan jirurraa waliin dubbanna waan amma yeroo ammaa kanatti irra jiru wal qabatee jechuu kooti. Anna maal inni qarshii hamma saniitiin qarshiin ani sadarkaa ol aanaa irratti yookaan bakka guddaa kenneefitiin hin kaa'e qarshii 500. Achi gadi illee garuu fakkeenyaaf namni qarshii 300 qabu waan guddaa bituu hin danda'a. Bixxaan ብዙ ነገር መግዛት ይችላል. waan guddaa bituu hin danda'a. Kana booda garuu ji'a tokko obsinaan yookaan ji'a lama obsinaan meeshaa tokkocharraa minimum yoo xiqqaate meeshaa tokkocharraa birrii fakkeenyaaf osoo amma saa sanatti meeshaa tokkocha 3,000 bittanii meeshaa amma 3,000 bittan kanarraa ji'a tokko yookaan ji'a lama booda 1,500 yookaan 2,000 ni argattan. Garuu afreejii jiddu galeessaa 1,100 irraa argattan 3,000 bittanirra. Kanaaf qarshii 300 namni qabu meeshaa san 100 bita jechuudha. Meeshaa 100 bita 3,000. Meeshaa 100 kanarratti 1,000 qofa argattan ji'a lama booda 100 haaluma salphatti asarraftanii yookaan bu'aa guddaa irraa argattanii jechuudha. Kuni waan haqaa fi qabatama lafa jiru. Waan immoo ammatti isaa kanatti gatiin isaallee gadi bu'aati yookaan gatii jiddu galeessaati. Itoophiyaa keessatti waqtii wajjin waan deemutu jira. Miree yeroo wajjin waan deemutu jira bara. Birraa, ganna, arfaasaa maal waan jiru kun jira miti. Waan akkasiitii jechuudha kulli haala. Inni lammataa birrii kana yoo qabaatanitti aansanii waan isin barbaachisu mana bal'aa isin barbaachisa. Mana bal'aa yoo danda'amaa ta'e ka keessi isaa liishoo ta'e osoo ta'e irra caala filatamaadha. Yoo sanillee hin ta'in immoo rakkoon qabu ulaagaan biraa ka waan san bakka liishoo sanii bu'utu jira. Liishoo san bakka buusanii waan meeshaan sun irra kaa'amu jechuudha irra taa'u. Tottolchuu hin danda'ama. Inni lammataa manichi ka koornisii qabu ka qalamii dibame kalastaname maal ta'uu hin qabu bakka balbala gahaa qabaannaan takkatu laxxafamee geeffamnaan yoo lissinii ta'e wal maasha Allah ka meeshaa garaagaraa of keessaa hin qabne meeshaa kana qofaaf ta'uu ka danda'u jechuudha. Siigalee akka stooriitti akka magaazinaatitti kan isin fayyadu jechuudha walumaa galatti. Inni sadaffaan kan isin barbaachisu inni nama humna namaa jechuudha. Nama asirratti maal barbaachisaa bakka humna namaa kanatti namni waan kanaaf ta'u immoo ka birrii keessan saniin hojjechuu danda'u nama amanamaa qabaachuu qabdanii namni kun ammoo tuyyuu abbaa manaa keessan yookaan obboleessa keessan osoo ta'e irra caala filatamaadha. Akkasumas nama aktiif ta'e nama daddafanii waa galaniif wayii nama wajjilee arrabaan daddafee walii galuu danda'u wayii nama hin jiraa miti waa wayii amansiisuu danda'u wayii aktiif ta'ee sii galaa miti osoo inni meeshaa kana bituuf bira dhaabatu otoo inni asii gatii takrakkaru namni biraa duuba dhaabatee birrii dabalee fi otoo inni achi dhaabatu biraa fe'atee haalaan deemneen aktiif nama ta'e nama haalaan waa galaniif yoo qabaattan irra caala filatamaadha. Bakka kanatti immoo abbaa ayyaa keessanillee buufachuu ni dandeessanii garuu abbaa ayyaan keessan immoo wantoonni bitaman kunniin waan humnaan fa'aa ol fuudhama waan ta'eef yeroo tokko yeroo sarratanyaan akka isaa dhabamee sarratanyaan namatti of jechuufaa humnaan fa'aa jala seenanii nama biraa fa'aa ofitti waamanii abbeeraa eessuma fa'aa obboleessa biraa fa'aa ofitti waamanii wajjin ol fuudhuu fa'aa gaafata meeshichi bitamee kaa'amu kun jechuu kooti. Kanaaf bakka akka isanitti namoonni gurguddaan baay'ee akka waan akka isan irratti bu'aa qabeessa ta'uu danda'an jedhee waan hin yaadneefin namoota kaawwan waan akka obboleessaa maal kanneen isinii kaa'e garuu namoota kanallee yoo ta'e amanamaa ta'utu irra jiraata. Dhugumatti amanamaa ta'utu irra jiraata.
በሚገርም ሁኔታ ታማኝ ሰው መሆን መቻል አለበት። ነማ ዱጉማት ሲፍ ቁቀም ቀቡ ነማ ሲፍ ጅጅረመ ከንኬ በርባዱ ነማ yoo ati jijjiiramte ani jijjiirama yoo ati guddatte ani guddadha qabaachuun kan kee na boonsa yoo ati qabaatte ani daarabaa yoo ati qabaatte ani beelabaa yoo ati qabaatte ani dheebubaa yoo ati qabaatte ani qaba jedhee nama yaaduu danda'u. Bakka ati achitti gubattee tiniin fuurtee tiniin birrii kan ergitee birrii kanaan immoo akkuma ati naan jettetti dura kaayyoo kana yookaan karoora kana qabu ammarraa gadi ka'ee adeemsisaa akkamitti argadha akkamitti bituu danda'a waan jedhu kana namoota ogummaa kanaan wal qabatanii wajji hin mari'adha yookaan namoonni kun yoo naa bitan namoota kanaaf waa wayii sigalee birrii 50 illee haa ta'u 100 illee haa ta'u 200 illee ani immoo irratti dabalaa fi hin bita san booda hin kenna yeroo gabaabaa keessatti immoo wanni kun bu'aa fiduu hin danda'a dhuguma jedhee nama amanuu danda'uu fi wanni sun immoo bu'aa qabaaf hin qabu isa nama addisii baasuu danda'u. Nama jijjiiramaaf sammuun isaa banaa taate jijjiiramuu nama fidu nama yeroo kamuu aktiif ta'e ta'uu isa barbaachisa jechuu kooti. Innaa waan akkasiiti. Kana keessatti immoo namni kun yoo danda'amaa ta'e irra caalaa gaarii ta'uu danda'u nama barate ta'uu jiraata. Nama barate jechuun dirqama dippiloomaa digirii kolleejjii irraa bahu maal osoo hin taane nama seeraan barreessuu danda'u. Kuni baay'een isaa hagana gatii haganaan bitame kun haganaan bitame. Herreega isaa takkaan wanti kun yoo dhufu guddatu dhufaa xiqqatu dhufaa giddu galeessatu dhufaa kana ka giddu galeessaa sun hagana gaa waan haganaati birree ganaan bitame kun hagana walirratti yoo dabalamuu hagana ta'a birree gana tartiibaan galmee gahaa qabatee galmee sun immoo ka sirris dillizii yookaan haqamaaf laaqama hin qabne kasiifillee akka ragaatiitti si dhiyeessuu danda'u akkanatti ol dhahee akka ragaatiitti si dhiyeessuu danda'u ta'u turre jiraata jechuu kooti. Kanaaf nama barate osoo ta'ee ammaayis nama herreega danda'u. Kana keessatti yeroon teekinooloojii akka tole jawaala harkatti qabatee deema waan ta'eef herreega barbaachisu guutuu jawaalaan yookaan moobaayiliin herreega ofii kalkuleet godhuu hin danda'a rakkoon qabu garuu nama sanumarrattuu herreega gahaa beeku ta'u turre jiraata akka obboleessa tokkootti hin dhidhamu. Inni afuraffaa wanti nama akkanaa kana jenneefillee maaliin kunis hojichaaf si'oomina kennuudhaaf yookaan akka hojiin kun haalaan deemu taasisuudhaaf hojiin kun akka haalaan deemu akka itti milkooftan akkasii ta'uuf namni aktiif ta'e kun amma nam tokko jira dhugumatti amanamaan rabbii tokkocha amanamaadha haqa kan kee dolchee nyaatuu hin fedhu akkuma jettetti sii gochuu barbaada garuu aktiif qalxaaffaa araada nama galteef wayii tagaagixah ማለት ነው ማለት ለስላ ቦ ኢንተርቪው አብዱኪያር ተቆላልታኔ ሰይፉ ሾረት በቃ ለኛ ኖርም ነው በቃ ተጋግጠ ተፋልጠ ምናምን ነው ብሪ ነከነጣ ከሰልጣት ይፉ ደንደው እንጅሩ ይስላችት ብሪ ከነ ኮካ ጃን ብሪ ኩም ሰዶም ኩም አፍርተማ ቸሰር ከታን ከነ ያለኩም ተቃር ነው ብሪ ከኢትዮጵያ ሰልፈም ኩም ሰዶም ጃ ኩም አፍርተማ ኩም ሸንተም ተው ደም እንኳን አከሰልጣት ፍኔ በርሲ subii salaattee geessitee jennaan otoo gadi deebitee rafin yookiin nyaata qopheessuu maalii ijoollee barattootaaf maalii kaan godhu achi booda qursii wayitee uummatni san nyaachiftee geessitee ati qursii nyaattu ganama sa'aatii 9 ta'e yookaan sa'a 10tti waa qammafta achi booda mana wal takkuun uffata miica kan akka salphattii miti. Kanaaf namni jiru kunillee nama akkasumatti xaara sii galaami tagaagixoo maalan bakka tafaajjee كان والفلطة كان ديبا كان جلان هلوكا ووي فيدو دندو تو رجرات نما كاسي تو رجرات فيالو ممتيو كان ديمو تاتي تو ما يناتش دابته خلاص كنت فيالو مفيد نجرامي اكتيف وانتين بري كان كوان سنين بيتو في قبته فيو دوني كيساس كيس جرورا كوم ريبتو كوسين كو برمتوني قبته ديمو كيسونو زرافا من ملاي دوريه وين تويتلي رافو من ملا كناف نما قلطافا نما اراد نما قلتي فوي نما وجف فاجري بقى اكتيف سو مو مشال አለበት hojichi immoo maalinni hojichi waan ammatti rakasaati yookaan immoo gatii jiddu galeessaati እና bitamee boodammoo qarshii gaariidhaan gurguramuu danda'uudha waan yeroodhaan wal qabatu waan maashinaan wal qabatu miti yookaan waan elektirikaa wal qabatu miti waqa salphaadha. I think hedduun keessan maal jechuu akka barbaade isinii galanatti fakkaate bareechee isinii gala yeroo wajjin wal qabate keessattuu ijoolleen naannoo godinoota Arsii lamaan irra jirtan Arsii Baalee Arsii Lixaallee warri jirtan I think ijoolleen gara Hasaasaa jirtan naannoo gara Boqqojjii irra jirtan gara Sirraan immoo gara Shirkaa irra ijoolleen jirtan walumaa galatti Oromiyaa guutuu keessa kanneen jirtan hojii gaariidha jedhee yaada hojii kana immoo ifanaataas yoo kan jettan ta'e hojiin kun hojii oomisha yookaan bu'aalee qonnaa qotee bulaa keenya irraa bituutiin gara magaazinaatti galchuuti jechuudha. Fakkeenyaaf
qamadii, xaafii, boqqolloo akkasumas boloqqee kana saffisan isin gorsa akka obboleessa gaarii tokkootti. Boqqolloon I think naannoo boqqolloon jirutti baay'inaan gara Jimmaas ni jira, gara Harargees ni jira, ijoolleen jirtan ni beektu. Sa'a kanatti maal inni oomishni jiru qotee bulaan keenya yeroo birraa kana herreega isaa baay'ee hin cinqamu. Isin galee herreega isaa kanaaf baay'ee hin cinqamu. Fakkeenyaaf boqqolloon bardeen gaddaa ni yaadadha sa'aatii kanatti mucaa tokko na dhufe tasuma wal baranne birrii harkarraa qabaattee naan jedhe inni dallaala birrii harkarraa qabaatte haa hojjannu si hojjechiisa ana ammoo waan xiqqoo na herreega naan jedhe so ani immoo akkuma salphaatti ilaaleet way boodeen akka saarsafaa jedhee tuffadheetuma osoo inni na karakkaru kumtaala 50 takka qofa biteen kumtaala 50 sanirraa bakka I think gaafa bitu birrii 2500 isaa akka bite otoo gamuun turin 4000 isaa boqqolloon garuu bakka to gaafsan baay'isee bite jira wallahi namtichi sun mi'oo xiqqaata kumtaala 100 bite naan jedhe sanuu nama amantaalee namanatti dhufuuyyuu miti inni amantaan isaa kiristaanas jammar waan garagaraati ግን ያው nama hojii waan taateef nama hojii biratti immoo hojiin amantii fi maal fi sabummaa fi maal adda nama qoodu birriin bakka feete walti bakka feete galtee waan ta'eef I think waan biraallee waan irraa yeroo baay'ee na dhiyeessuu fi irraa bitadhu qaba waan ta'eef jechuu kooti so maal jechuu barbaade saa kanatti faamilii keessan bira ijoolleen birrii qabdan maashina bitadhaa isin jennu ta'u isin amma fakkeenyaaf maashina akkanaa bituu barbaadu isin jettanii na mari'attanii walii galle yoo abbaa manaa keessatti bilbiltu abbaa manaa kan keessatti kun ifaan nutti lakkaaya jedha kun hojiin akkanaa kun hin naffa'u jedha kun qoxaariin isaa qoxaarii baaburaatiin malee hin socho'u jedha kun maali jedha kun nama harkatti jibba namni keenya birrii isin itti ergitaniin gabaa bahee yookaan uffata jijjiirataa guyyaa gabaa inni nama baadiyyaa ta'e gaafa magaalaa ol ba'u peepsii fi foon ofitti qabee of keessaa fataa jedhee galuu yookaan immoo inni kun mana jimaa seenee maal ta'ee waa wayii gochuun alatti rakkisaadha akkaataa birrii itti dhuftu irratti karoora namaan baasu tajirtu nama harkaa balleessee malee. Kana jechuun immoo nama hundaa miti. Namoonni muraasni immoo ni jiran. Kan ganuuti miidiyaa kana irratti gadi baanee dubbannu caala sammuun isaanii fagaate. Kawaan nu amma faashina goonee kalee dheengadde haasofnu kan isaan waggaa jaha dura dalagaatiin turan. Ni jiran. Abbooliin, hawwoliin hatta dubartiin taatee haati jabduun ni jirti. Abbaan jabaan ni jira. Obboleessi jabaan obboleettiin jabduunis jirti. Dhiirsi gaariinis jira moo? Dhiirsa immoo biyya ormaa ta'uuf ni haati manaa gaariin jirti. Taasisti saa kanatti fooq ijaarsaa jirti. Ergitanya ta'e naman beeku keessa inni Ameerikaa jira asitti ijoollee isaa guddisa inni waggaatti yookaan ji'a jahaan dhufa yookaan waggaatti lama fa'aatti dhufa isiin gini ijoollee kan guutuu guddisa asitti mana fooqa ijaarsisa konkolaataa jira konkolaataa kan guutuu kan bilbilaan gara hordofa kan gara sorro dubartoonni ciccima jira kana maaliif hin kaasee abbootiin tokko ni jiran waan nuti amma akkana bitanii osoo kana gootanii maashina akkana osoo galchanii kan waggaa shanan har'aa kanaan duratti namni ilma ofiitiin otoo isiin of hin beekin maashina akkasiisan bitanii magaalaa irratti hojii eegalsiisantu jira. Bixxaa busoocha alu. So rekomanda kan isin godhu amma birrii muraasa harkarraa qabdanii naannoo keessanitti qamadii meeqa akka ta'e xaafii meeqan akka jiru gaafachiisaa. Boqqolloo, qamadii, xaafii fi boloqqee adii akkasumas boloqqee diimaa keessattuu boloqqee diimaa immoo haalaan isin gorsa'anii bakka yeroo qaba yeroo isaa sanitti boloqqeen diimaan hanga dirree dawaatti fe'ama bakka hundarraayyuu hanga dirree dawaa fi Harargee kana keessa baay'inaan fe'ama achiin gara Jibuutii illee ba'aa waan ta'eef nyaata gaariitu irraa dalagama waan ta'eef jechuu gorsni galee so waan akkasiiti kanaaf chaansiidha kunillee carraadha amma namoonni ani birrii haga kanaa hin qabaa garuu gara magaalaatti galuudhaaf carraa hin qabu magaalarraa immoo mana hin qabu birriin akkanaa ni jirti jettan kuni namoota hedduu na dubbisaa jirtan karaa keessatti I think wal beeyna maqaa keessanis beekuu baadhu namoota hedduuf wallaahi akka obboleessi tokkootti akka obboleettii tokkootti rakkoo isaanii natti himatanii anis waan beekurraa waan danda'urraa hedduu keessaniif waan danda'e waan beekurraa isiniif dabarsaan ture jechuu kooti kanaaf namoota akkasaniif illee kun amma dhimmichi dhimma magaalaa wal qabatu miti agartee miizaananii kireeffata adeemsa hojii kan ittiin hojjetan kan ammoo ani isiniif hin hima miizaana kireeffachuu akkaataa itti kireeffatan isinitti hima osoo miizaana iyyuu hin kireeffatin immoo akkaataa kamiin birrii kanaan waan kana bitadhee mana kaa'adha nama akkamitti irraa bituu qaba gabaaree irraa bitamoo naggaadee irraa bitamoo dallaala irraa bitamoo akkamitti akka bitamu immoo ani karaa keessatti isin hubachiisa kanaaf minimum 300 yoo qabaatte boqqolloo
kuntaala 100 amma sa'a kanatti gatii isaan beeku naannoo keessanitti bakka hin jirutti immoo meeqa akka ta'e hin beeka waan ta'eef akkuma bakka bakkaatti hunduu garagara xaafii qamadii boqqolloo boloqqee wantoota afran kanarratti xiyyeeffadhaati afran kana keessaa tokkocharratti yookaan immoo yoo birrii gahaa qabaatte boqqolloo gatiin isaa sobara kasaati boqqolloo kuntaala 100 boloqqee kuntaala 50 yoo birrii qabaatte yoo hin qabaatin immoo lachuu 50 biti ol kaayi ji'a 2 booda ji'a 3 booda hin beeytan namni keenya kan baadiyaa gaafa oomishni karaa irraa galu namni akka isaa habtaamin hin jiru namni akka isaa raahessu hin jiru namni akka isaa birrii balleessu hin jiru qawxiin akka isaa hin jiru ji'a 2-3 booda immoo kanuma har'a si gurgure kana deebi'ee lafa gurguree sirraa bituudhaaf deema jechuudha kun beekamaadha kanaaf carraa kanatti fayyadamaa isiniin jedha akka obboleessa tokkootitti wallaahi gorsa bareedduu nasihaa bareedduudha even if ijoolleen naannoo nansaboo jirtan ijoolleen gara Harargee jirtan ijoolleen gara Jimmaa jirtan ijoolleen asumaanillee eessa isiniin jedhu ijoolleen naannoo bunni baay'inaan jiru kana keessa gara Sidaamaa kanatti ijoolleen dhiyaatan siigalee ijoolleen walumaa galatti oomishni bunaa naannoo sanatti argamu oomishni bunaa kun amma sa'a kanatti odeeffannoo qabuun bunni diimaan amma ga'ee mukarraa gadi guuran kuni diimaan isaa kuni kiiloon birrii 40 fa'aa 45 hanga 30 bakka gurguramutu jira isa kana namoonni bitanii irraa falafalanii qoncisanii gurguran ni jiran isin immoo gatiin isaa amma fakkeenyaaf sa'a kanatti meeqa beektan diimaan kun jechuudha kan qoncifameen diimaan fireen diimaan kun sa'a kanatti kiiloon tokko birrii 35 40 fa'aa jechuun wallaahi ajaa'ibsiisaadha baay'ee rakkasaa bara kumtaala guutuu isaa birrii 4,000 jechuudha garuu gaafa mootuu gabatti as baatu immoo garuu gaafa gabatti as baatu amma inni goggogaan ka bardheen gaddaa warri bardheen gaddaa jiidha bitee goggoisee kaa'e bara amma sa'a kanatti meeqan jira 450 500 hanga 600 jira kana jechuun birrii meeqa 60 irraa hanga 40 jechuun walii galatti kaati bittee dhufi 4,000 kanaaf ka 4,000 hin bitti santu 60 ta'a jechuun inni ati 4,000 yookaan 5,000 har'a birrii 45 yoo bittee 4,500 kaati 4,500 hin bittu kuni kumtaala 3-4 yoo waliin beeyans kumtaala 4 walitti fiddee cafacafamee irraa qoncifamee dhiqamee gugguifamee jedhu so kumtaala tokkottuu sii deebi'ee fakkeenyaaf so kumtaala tokkottuu sii deebi'ee kumtaala tokkochi kun immoo hin naqazaa'u maal hin jedhu goggogee sii kennan jechuudha ati keettee yeroo wayit irratti haaluma salphatti kumtaala tokkochi san birrii 50,000 gurguruu jechuun bu'aan kanaa waliin jiru kanaaf kanan akka nam tokkootti akka obboleessa tokkootti isinii dhaamaa dursa immoo viidiyoo xiyyeetan jalqabaa sanillee seeraan daawwadhaa inshaallah isitti aansitanii naa daawwattanii isinin jaalladhaa isinin kabajaa ammallee hojii waan akkana tanaan wal qabattu tan lafa baadiyyaatiif taatu qabadhee isinii dhufaatiin jira sagantaa yeroo itti aansitti wal agarraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh kuni maalinni chaanalii yuutuubii Nasruu Abbaa Hojiiti jechuudha